Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo mara keessa lafuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo si waliin haa jiraatu jechaan ittaan soodhaan ijoolleen biyya Araabaa keessa jirru jechuudhaan Waaqayyoo naa galateeffannuuni. Maaliif jennaan biyya keenya keessatti iyyuu qomoon keenya iyyuu akkas nu gochaa jirti, akkas wal gochaa jirti waan ta'eef jechuudha. Gochi kun namni sammuu qabu, namni yaada qabuun kanaan godhama jedhee waan hin fudhatamnedha jechuudha. Isuma namni dhalee of jalaa qaba, namni immoo garaa keessaayis qabu baay'ee ulfaata, dhaga'utti illee gocha baay'ee ulfaatuudhaan jechuudhaan. Gurraaf kan ulfaatudha, harkufiitiin kana gochuu miti jechuudhaan. Namni tokko sararatanyaa gaafa qaxaratuuni yoo saratanyaan isaa isaaf hin taane wayii maatii isaa biraa fudhate maatii isaatti deebisa, dallaalaa biraa fudhate dallaalaa biratti deebisaanii. Dimokiraasii jira jechaa shamarran ammallee hojjettu mana keessaattis taatee hacuucamaa. Karaa hundaan iyyuu miidhaan guddaan irra ka'a, baay'ee ulfaata bichaa jechuudhaan. Asumaan immoo kan inni jechuu barbaadu ijoollee warreen biyya Arabaa keessa teenye waayifaa nu dhoowwanii akkasumas jedhanii kana nuun calennee waan xinnoo dhukkubsannee boonyu jechuudhaan barumsa guddaa nuuf haa ta'u jechuudhaan. Dhugaa dubbachuudhaaf nama keenya gaarii nama keenyaarra hamtuu Arabaa wayyaa jechuudha. Arab nama feete osoo hin miitillee sini yaaddamu tokko jechuudha. Amma kanarraa nama hundeessuun akka kootti amma nartittis amma nageettis nama dhaloo fi hajjeesee yoo ta'een harka seeraatti laatamu malee biyya seerri keessa jiru keessatti dhalli namaa osoo dhalli of jalaa qabanu boru ilmuun ofiis akka geessu osoo hin beekne akkas gochuu ani hin beeku. Sammuu maaliin akkamitti akka yaadame akka akkas godhamu jechuudha. Gabaabumatti Waaqayyoon yaada kennuuf namoota akkas godhan jechuudhaan rakkina namaa dhiphina namaa irraa waan gammachiisu waan argatantu jira ta'u maalaa ta'uu hin beekuni. Gaafan suura kana argu baay'ee natti ulfaatani karaa kooti. Meeshaa nama dhageessan ture kan kaleessa mana Araabaa keessatti taramni kana naa jettee maa kana naa jettee ilmi keessa galtanii bu'aa turtan dhiphachaa turtan suurri kun nama meeqa keessanii barumsa ta'e nama meeqa keessanii karaa dogoggorsaadhaan deemaa ture jechaa jiran. Kuni kan ta'een biyya keenya keessaa naannawaa Oromiyaa keessatti magaalaa Walisoo keessatti jechuudha. Tarii mucaan kun mucaa firashiitii ta'uu maalte. Tarii mucaa firaas ta'uu baattu immoo mucaan kun mucaa shamarraati. Amma feetee dogoggortellee, amma feetee yoo balleessitellee, waanuma feetee gootellee kun hundi waa'ee gizee durii dhaga'amu gocha akkasii gocha aadmaleedha jechuudhaani. Isayyuu dhala lama godhatanii garaattis illee baatanii waan boru dhala waan boru godhatanii sun beekin baay'eedha ulfaataa jechuudha. Innaasumaan gabaabaadhumatti barumsa irraa isiniif haa ta'u baay'een keessa waliin Arabni maaliif akkasnaa jettee Arabni amala ishee gochi kana hundi hojiidhaan taatanii gara biyyaatti sun deebistanii duratti taa'anii hin taanillee orma sana taatanii nama afaan isaan beekne nama biyya isaan beekne waan inni laafisa jennaan afaan jiran nama jechuudha. Inni afaan isaa beekne inni biyya irraa taa'anii inni afaan tokko haasofniyyuu inni dhiiga tokko taa'aniyyuu akkas godhaa jira jechuudha. Wayii mucaa kana yoo guddate birrii 400 qaxartee jirti waaqni isinitti haa mul'isu wayii 200 qaxartee jirti hin beekne waan ta'eef garuu gocha akkasii kun baay'ee ulfaata. Dhaga'uudhumatti baay'ee ulfaata. Godhuu miti dhaga'uudhumatti arguutti baay'ee ulfaata jechuudha. Ani sammuun kun baay'eedha. Irratti na dhabinii kan suura kanaanii fi bira deddeebi'uu isaa argina jechuudhaani. Hunda keessaniyyuu barumsa isiniif haa ta'uuni. Warreen immoo tarii gara fuulduraatti illee galtanii jireenya karraa kana mitiin akkuma har'a sararatanyaa ta'anii jireenya boru sararatanyaa qaxarachuu ni dhufu. Sararatanyaa keessaniif ilaalchi gaariin isin waan har'a keessa dabarsitanii yaadadhaa. Hojjechiiftuu keessaniif ilaalcha gaarii godhadhaa. Namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf warreen akka keenya kanaanii mana namaa keessatti ifatamaa gajjedhaa maal jechaa ture isa har'aa liqii keenya hisaadhaa gara fuulduraatti warri sararatanyaa keenya irratti baanuuni hin sorraa jechuudha. Tarii dubartiin kun gara darbee ofiishiitti dhiphina akkasii keessa dabarsiteerti. Mucayyoo kanarratti deebistee kan ofiishiif akkas gootu jechuudha.
Kanaafuu warreen yaada akkasii of keessaa qabdanii namni kamiyyuu mana baankii keessaa hojjetu dooktaraa ta'uu piroofeesaraa ta'uu waan fedhaa ta'u jechuudhaan namni walqixaa ija walqixaan ilaalamuu qaba. Sarratanyaan manaa immoo siluma kabaja godhachuu qabdeen sarratanyaa manaa silan ta'eef miti. Dooktaras ta'e gaafa talibaata hojjettee hooltee dhuftu kan mana kee qabeessiin eegutu baata'ee sarratanyaa manaati. Kan ijoollee keessiin eegu sarratanyaa manaati. Siluma sarratanyaa manaatiif bakka gadaanaa osoo hin ta'in bakka olaanaa kennamuufiitu qabaa jechuudha. Nama kan isheen mana kee hojjettuuf akkuma kee hojjettee bulchuuf of jijjiiruudhaaf gara hundaatti immoo si caaluu dandeessi jechuudha. Namoonni kamiyyuu namoonni gochoota akkasii gochoota kana gadi isaa ta'u sarratanyaa manaatiif ilaalcha gadaanaa warreen qabdanii jechuudha. Ilaalcha keessa sirreeffadhaa. Sarratanyaan manaa eenyu oli malee eenyu gadi miti. Kanaaf jennaan immoo warreen isoo biyya koo ta'e jettan biyya arabaara teessanii hammeenya arabaa himannu kuni barumsa nuuf haa ta'u jechuudha. Abashaa gaarii kuma bira hojjechuurra araba ana abashaa amma feete gaarii taateeni warqira na raffifte kuma naa kaffaltee na jiraachifturra araba hamtuu osoo saantiba tokko naan kaffaliin bira hojjedhee jiraachuu naaf fayyaa jechuudha. Namni keenyaanii jechuudha ifa manaa godha jecha kana irratti natti qabamtoota inni namoonni tokko namni keenya harreedha waan keessa darbeen beeku waan keessa darbee yaadatuuni jechuudha. Gaafa ani sarratanyaa tokko mana isaa keessatti qaxaratu sila carraan qabaaneef siluma namni sarratanyaa qaxaratu sila carraan qabaaneef to carraa qabaate to nama jabaate waa hundayyuu hojjetee mo'ataa jechuudha. Sarratanyaan manaa immoo warqeedha holiin isoo beekanii jechuudha. Gochi kun sarratanyaa mana irratti hojjetamuu hin qabu godhamuu hin qabu. Dubartii kana goote hammallee taanaan to'annoo jala hooluu fi bichaa osoo hin ta'in gochi namoota kana gochuudhaaf jiran wayiillee godhanii hammallee dhokateef jiru fakkeenya ta'uuf wayii irratti akka nuuf raawwatamu hin barbaannaa jechuudha. Maaliif jennaan kun eenyummaa keenya isin ibsuuni. Namni tokko yoo nama ta'uu baateen akkuma isa maatii isaa biraa fudhatanii qaxaratanii isa mana dallaalaa keessaa fudhatanii qaxaratanii oddumatti argatanitti akkuma argatanitti deebifamu yoo namaan taane yoo waliin galin malee dhala namaa mitiin bineensa irrattiyyuu beellada irrattiyyuu kana gochuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Ammaaf biyyi keenya gara biraatti adeemtu ni malee baay'ee waan ulfaataadha. Guyyaa tokko haa ta'u mucaan kun bishaan waraabdee shoo baaftee ijoollee ishii guddifteerti waan ta'eef gochi fakkeenya ta'u namoota kaaniif fakkeenya ta'u dubartii kanarratti laatamuu qaba jechuudha. Isayyuu namni dhala lama of jala kaayee garaa keessatti baate ammam garaan nama jabaane namam garaan nama dandeenya dhalli waluma qixa kan hiyyeessaa taatu kan sooressaa taatu haati qixuma ciniinsifattee nama deessi. Kan mana sinii jedhaa horaa deebanaa bulaa yoon dogoggorsa dhiifama naa godhaanii baay'een gadde garuun karaa.